Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadina Waaqayyo tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadina Waaqayyo tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadina Waaqayyo tokko. Ameen. Ameen. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, kan Waaqayyo isin jaalate, isinis Waaqayyo keessan jaalattanii iddoo garaagaraa teessanii sagalee dubbii Waaqayyoo kan dhageechan nageenya Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu akkam yeroo kana geessan nageenyaaf jaalalli Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ameen. Ameen. Guyyaa har'aa barumsa xiqqoo daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 hin caalle waliin barannaa. Namoonni yuutuubii keenyaaf haaraa taatan subscribe, share, like gootanii nu cinaa akka dhaabbattan akka nu jajjabeessitan isiniin jecha guyyaa har'aa barumsa gabaabaa waliin ilaallaa. Innis Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 35 jecha achirra jiru waliin fudhannee ilaallaa. Hanga xumura barumsa keenyatti Waaqayyoon nu gidduutti argamee akka nu barsiisu akka nu gorfatu fedhaa keenya isaan waliin haa ta'u. Amiin. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 35 gubbaarratti jaalala Waaqayyoo irraa maaltu adda na baasa? Beela moo, dheebuu moo, rakkina moo, gidiraawwan garaa garaati moo jaalala Waaqayyoo irraa maaltu adda na baasa jedhee qoda jecha kanaatiif maqaa Waaqayyoo kan galatamu fi kan eebbifame haa ta'u. Amiin. Nutis ijoolleen Tawaahidoo, ijoolleen Waaqayyoon jaalala nuuf qabuuf jedhee samii gubbaarraa bu'ee garaa haadha keenya qulqulleetti durbee Maariyaamii keessa bulee nuuf jedhee gidiraawwan arge, nuuf jedhee fannoo gubbaarra oole. Nuti garuu oolmaa isaarraa waan tokko iyyuu hin qabnu. Garuu Waaqni keenya caluma jedhee nu jaalatee teessoo isaa iddoo kabajaa san gadhiisee gara biyya lafaatti gad dhufee nuuf jedhee gidiraawwan argee addunyaa gubbaarra deemee nuuf jedhee harka moototaatiin garafamee rukutamee fannoo gubbaarra oole. Kanaaf jaalala Waaqa akkanaa kanarraa maaltu adda nu baasa ree? Qulqullicha Phaawulos kanumaaf kan barreesse ergaa isaa warra Roomeetti kan erge jaalala Waaqayyoo irraa maaltu adda nu baasa? Dheebuu moo, beela moo, rakkina moo, gidiraadha jedhee kan barreesse kanumaafidha. Jaalala Waaqayyoo irraa oomtuyyuu adda nama hin baasu. Qormaanni biyya lafaa hagamuma fe'ellee yoo cime, jireenyi biyya lafaa ammuma fe'ellee yoo kan ulfaatu ta'e, nuti garuu dhugumaan amantaa keenya qabannee daandii dhugaatirra yoo kan deemnu ta'e jaalala Waaqayyoo irraa homtuu gargar nu fageessuu hin danda'u. Garuu namoonni jaalala Waaqayyoo dhiisanii sababa hiriyummaatiin sababa jireenya biyya lafaa sobduu tanaaf jedhanii namoonni jaalala Waaqayyoo irraa fagaatu baay'eetu jira. Garuu akkas ta'uu hin qabu. Addunyaan tuni addunyaa ergisaati, boruuf teenyaa miti. Boruuf kan ragaa nuuf taatu miti, addunyaan teenyaa miti waan ta'eef. Kanaaf erga addunyaan teenya hin taane maaltu nu dhiphisa jireenya biyya lafaatiif? Jireenya biyya lafaatiif maaltu nu dhiphisa? Dhiphachuutis hin qabnu. Nuti jalqabumaa namni kan uumame, namni jalqabaa Addaam kan uumame akka Waaqayyoon galateessee jiraatuuf malee waan biraatiif homaa hiika biraatiif hin uumamne. Bifa isaatiin nu jaallatee nu uumuun isaa akka nuti isa galateeffannee jiraannu fi malee akka jireenya biyya lafaatti amannee jireenya biyya lafaa abdii godhannee yookaan jireenya biyya lafaa abdii taasifannee wantoota Waaqayyoon walirraa nu fageessu hojjechuudhaaf miti kan nuti uumamne. Kanaaf jaalalli Waaqayyoo
baay'ee murteessaadha. Jaalalli namaa homaa nama hin miidhu, namni yoo nama jibbe homaa nama hin taasisu. Garuu jaalala Waaqayyoo qabaachuun keenya dirqamaadha. Boruuf mana isaa galuudhaaf, boruuf mirga isaa taa'uudhaaf, yeroo dhufaatii isaa mirga isaa hiriiruudhaaf amma hojii gaarii hojjechuun nuuf murteessaadha. Kanaaf jaalalli waan hundumaaf murteessaadha. Namaaf nama gidduuttis jaalalli baay'ee barbaachisaadha. Biyyaaf biyya gidduutti jaalalli baay'ee barbaachisaadha. Yoo jaalalli hin jiraanne yoomtuu hin jiru. Yoo jaalalli hin jiraanne yoomtuu jiraachuu hin danda'u. Kanaaf fakkeenya tokkoon isiniif kaasa. Fakkeenyichis maal jedhaa? Guyyaa tokko lakkoofsa fi lakkoofsa gidduutti jeequmsi uumame. Lakkoofsi 9 guyyaa tokko osoo homtuu hin uumamin sababa of tuulummaa isheetiin kaate lakkoofsa 8 rukutte jedha. Maal goote? Lakkoofsa 8 rukutte. Lakkoofsi 8tis maaloo yaa obboleessa koo, ani yoo jiraadhe malee atis jiraachuu hin dandeechu. 8 jedhama malee 9 jechuun hin jiru waan ta'eef anis cinaa jiraachuun si bareedinaadha, si miidhaginaadha. Maalan si godhe maaliif na rukuttaa jedheen. Arraan tana meeqan keenya akka tasgabbiidhaan kan wal gaafatu laata? Lakkoofsa 8 bifa kanaan maaloo maalan si godhe jedhee lakkoofsa 9 yookaan lakkoofsa 9tti dubbate. Lakkoofsa 9 of tuulummaadhaan waan si caaluuf sababni biraan jiru waan si caaluuf si rukuteera jettee gabaabsiteetu. Kanaaf lakkoofsa 8tis akkas taanan immaa sababa wal caalmatiin kan na rukutte taanan anis kanan caalu qaba jedhee lakkoofsa 7 rukute. Lakkoofsa 7 immoo anis kanan caalu qaba jette lakkoofsa 6 rukute. Lakkoofsa 6 rukute. 5 4 rukute. 4 3 rukute. 3 2 akkuma wal caalmaa isaaniitiin wal miidhuu irra ta'an. Kana lakkoofsi 2 gaafa lakkoofsa 3 maaliif rukute jedhee gaafii gaafattu sababuma wal caaluutiin jette. Akkas taanaan immoo anis lakkoofsa 1 hin caalaa jedhee lakkoofsi 2 lakkoofsa 1 rukute. Gaaf kana rukuttaan kun lakkoofsa 9 irraa kaasee lakkoofsa 1 irra gaheera. Kanaaf lakkoofsi 1 immoo tasgabbiidhaan maalan si godhe, maalan na rukutta yaa obboleessa koo, yoo nani jiraadhe malee atis jiraachuu hin dandeechu jedheen. Gaaf kana lakkoofsi 2 anooyyoo hin beeku warra rukuttaan kun gara oliitii jalqabe lakkoofsuma gurguddaa irraa nutti dhufe waan ta'eef anis waan hin beeku hin qabu. Garuu akka odeeffannoo dhagahetti akka dubbii dhaga'utti sababa wal caalmaatti na fakkaate. Sababa wal caaltiin kan warra rukuttaan kun dhufe sababa jaalalli dhabameen jette. Gaaf kana lakkoofsi 1 ani immoo akkas taanani lakkoofsan caalu qaba, lakkoofsa duwwaanan caala garuu hin rukutu. Jaalalaan yoo walitti dhiyaanne waan hundumaa mo'achuu dandeenya waan ta'eef rukutuun narra hin jiru jedhee lakkoofsa duwwaa ofitti hammate lakkoofsa 1 gara 10tti jijjiirame jedha. Kanaaf lakkoofsa isa xiqqaa turetu lakkoofsa 1 lakkoofsa hundarra xiqqaadha. Garuu sababa jaalalaan lakkoofsa duwwaa ofitti hammate gara 10tti jijjiirame hundumaayyuu mo'ate jechuudha. Lakkoofsa 9 caaleera. Kanaaf yoo jaalalli jiraate wanti hundumtuuyyuu akka mo'atamu, yoo jaalalli hin jiraanne immoo haala salphaatiin akka mo'atamuu dandeenyu fakkeenya kanarraa hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jaalalli namaa fi nama gidduutti baay'ee murteessaadha. Akkasumas Waaqayyoo fi
fi nama gidduutti illee baay'ee murteessaadha. Wanta hundi dursa jaalalli jiraachuu qaba. Kanaaf hundumti keenya iyyuu lafa jirrutti obboleenyiif obboleenyi inni wal jibbinee jirru akka haaramu inni wal lollee jirru dhiifama akka wal gaafannu isiniin jechaa barumsa koo asuma irratti hin xumuraa. Jaalala Waaqayyoo irraa maaltu adda na baasa? Maqaa Waaqayyoo galatoomuu fi kan eebbifamu haa ta'u.